Damagilaki oromo bahadiya walittidami amanti kuta walikokkodini biya sidufatte anagani damagilaki oromo bahadiya walittidami amanti kuta walikokkodini biya sidufatte anagani damagilaki oromo bahadiya amanti kuta walikokkodini biya sidufatte anagani damagilaki oromo bahadiya walittidami amanti kuta walikokkodini biya sidufatte anagani ayya antu eessa deemta? Ayye bakka waa'ee galgala asufne sanii fi bakka san deemee beellama raawwadhee deebi'a. Yeroo baamooti yaala xilaa qabdaa? Konkolaataa koo keessa jira. Ayyee wala garaa nagaan horiga. Nagaatti akkasi. Ayyee. Ni dubbatti yaara laqiisa gabbaate. Akkam si haa ta'u anmee. Caal akkam? Nagaa. Dhiifama hin ture? Hin turre. Maali kuni afaan kan leen dhageettanii asitti? Kan waan feete irra kaa'uu dandeessa. Ani quba iyyuu hin qabu. Akkasii? Mee Oromiffatti nu galchi kaa? Keessa keewwatu waan barbaadu. Jidhi afaan keetiin baratu gammadaa. Jidhi afaan keetiin baratu gammadaa. Dhugaa jettee hayyee bareeda. Mee bakka durasiin jedhe san ga'ee achi seeneetiin hoyta deebi'u sii bilbila. Hayyee galatoo. Si as wajjiroo hin ga'ee dhufa. Sitti na eegdamoo na wajjin deemta. Hangam si fudhata? Hin turu daqiiqaa murtaa'e gaddeebi'a. Eega sugaa eegottu kaa nasuma taa'ee si eegaa maara koon hin jiru. Okay, furaa si dhiiseen deema marre. Ayyee inuma naannoo kana daldalaa si eegaa. Okay, I'll be right back. Ayyee. Biyya kiyyaa fakkaattu nama biyyaa ta'uun ooltu. Caal mee haala dubartii biyya kanaatti barataniin yookaan itti dhiyaataniin waan tokko natti himi. Duraan dursitee Oromoo ta'uudhuma mirkaneeffadhu. Okay. Achiin booda waan hundumtuu sii milkaa'a. Isee gaariidha. Excuse me. Yes. Can I ask you something? Sure. Do you know this area very well? No. I can try to help you. Are you looking for something? Yeah. I'm sorry. My English is not good. You speak Afaan Oromoo? I do. Cinkam leema. Akkam mootii jedhama. Ayyaantu jedhama. Nagaa. Fayyaa. Fayyaa jirta? Nagaa. Mana meeshaa aadaa Oromoo itti gurguran naannoo kana beektaa? Saniin dura garuu Oromoo ta'uu koo akkami barte? Maal bareedduun Oromoo caalte maaltu jira? Sanirrallee mallattoo okkee harkaa qabda isaan si bare. Argatte. Meeshaa aadaa kan barbaaddu manni keenya baay'een waan naannoo kana hin jiraanneef garuu achi furata xiqqoo hin jira.
Hiriyaa kiyya tokko hin jira inni tarii nageessuu danda'a. Ani reefuu dhiyoo biyyaa dhufe akkamitti argachuu danda'a reemee iddoo isaa sila natti himta. Bilbila koosii kennaa bilbiltee na gaafachuu dandeessa. Baay'isee natti tola asirratti na barreeffamuu. Intalli duratti immoo eenyu isheen? Namatti beektu miti nama haaraa barate. Of eeguu qabda dubartii biyya kanaa special. Seriously. Dhuguman siin jedhan. Specially dubartii amantii guddisan kana kamalee of eeguu qabda. Waan hin taane maaliif haasofta? Waa'ee amantii ammas biratti kaasuun maaltu maal barbaachise? Wal barumsa kiyyaa fi sii gidduu wanna amantii maaltu kaasuu bara? Lammata immoo haalli sitti tuffatte na amantii siin fakkeessu. Nama amantaa jabeessee jiru siin fakkeessu. Maaltu kaase bakka kanatti amantii jiru? Ayyaantu Maal jette? maal maqaa sitti dhimne? Kana dura waan naan jette irraanfatte si na fakkaate. Dubartii biyya kanatti haala kamiin itti dhiyaatan jedhee si gaafannaan duraan dursitee Oromoo ta'uu isii mirkaneeffachuu qabda. Achi booda wanni hundinuu rakkoo hin qabu jette mun jenne. Haa ta'u malee ishii mootii namni si barbaachisu. Maaltu san dhoorge si amala gaarii nama qabu fakkaatti. Haasofni illee baay'ee namatti tola. Ishiin illee bareedduudha. Waa hundaafuu of eeguu qabda. Hello? Hello Ayyaan. Akkam nagaa jirtaa? Yeah. Eenyu aja? Mootiidha. Gurbaa gaaf karaallee mana meeshaa aadaa Oromootti gurguran namuri. Oh, mootii akkam nagaa fayyaadha. Akkam nagaa? Jirra akkam? Fayyaadha. Nagaa. Lakki arge na fide hiriyyaan kiyya. Galatoomiisiin jechumaa fi Maal rakkoo qabaree aniyyuu manuma jira guyyaa lamaan takka sitti agarsiisuu danda'a. Eeyyeen. Wal agarraa kaa. Yaa maa rakkoon hin jiru nagaan.
Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra oduu har'aa waliin ani Aishaa Aliiti. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Caalliyyatti mormiin maaster pilaanii Finfinnee barattoota bahan keessaa barataan tokko rasaasaan ajjeefamuu koomishiniin poolisii Oromiyaa amane. Reebichaa fi ajjechaa bakkeewwan birootti raawwate garuu salphisanii ilaaluun to'annaa jala oolchuu isaanii himan. Alamaayyoo Qannaa qaama hin beekamneen godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Caancoo keessatti barattoota irratti biifameen barattoonni hedduun miidhamuun isaanii himamaa jira. Summiin kun barattootatti kan biifame barattoonni daree mana barumsaa keessatti barataa osoo jiran yoo ta'u eenyuu fi maaliif gochaan gara jabeenyaa kun barattoota irratti akka raawwatame ammaaf hin jiru. Garuu fi jiraattonni tokko tokko OMN'if akka himanitti gochaa kana raawwachuu kan qaban ibsaa jiru. Sababni isaatis gaaza summaayaa imimmaanitti fayyadamu qaama mootummaatiin malee namoonni biroo sitti mee jira waa'ee kanaatiin ammas irra deddeebi'ee siin ol dhabuun fedhu. Gochuun mootummichaa pilaanii Finfinnee wayita ammaa kana guutuu Oromiyaa keessaa jalqaba ati obboleessa koo kan gafaati. Si kabaji garuu baay'ee jijjiiramteera. Jijjiiramni kun ammoo dansaa fi miti. Amma gara gabaasa addaa qabnutti isin dabarsina. Hello, Moti. Hello, Ayan. Akkam nagaa? Akkam? Fayyaa. Nagaa akkam? Jira. Irbaata si affeeruu yaadaa ture. Haa ta'u kaayyee. Waaw, Ayyaan dhugaa baay'ee bareeddee jirta. Urjii waaqaa bu'ee fakkaataa beeki. Galatoomii atis hedduu bareedda. Galatoomii atillee tarii yoo booda dhungattee naagna geessu ta'eeti hariira kanatti maqaran jira xiqqoo tuttuqee dhufe akkasii waraanneef jedhee. Iftoomina kana yeroo hedduu dhiira Oromoo keessatti hin arganii ifa ta'uu kee kana jaaladheera. Galatoomii iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu bareedduu akka teetiitiif tan jaalataniif sanuu iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Galatoomii mee Ameerikaa akkamitti argite jaalatte? Ameerikaa yaa haga argetti jaaladhee jira gaariidha. Haa ta'u garuu wanni biyya ofii gaa'umaa hin jirre biyyuma ofii wayya. Dhugaa jette saniif. Mee waa si haa gaafadhu? Mirga guutuu qabda. Maatiin kee nama 200 ol kan ta'aniif qindeessituudha. Wow, itti gaafatamummaa hedduu qabda fakkaata. Hi, how are you folks? Well, welcome to Wild Steakhouse. My name is John. I'll be your server for the evening. Can I start you with the appetizer, a drink? Nyaata ajajannu. Nyaata ajajannu? Eeyyee. Mee itti himi lama afaan keetiin mee?
Can I get salad dressing inside, please? Makes my job easier. Yes, ma'am. For you, sir. Spaghetti. Yes. Yeah. Would you like a sauce? Yes. Okay. What about? Would you like something to drink? We got wine. A bottle of wine, Bottle please. of wine. Like, and Ma, duguan, don't nefi. inuma mo? Inumayu. Anillee bari yeroo tokko malee baay'isee bar nugu anillee. Ani inumayu afanin qaben beeku. Wamata kanu dechoo? Takkayu shangahada. Okay, give me a bottle of beer, please. A beer? Yes, please. Any kind. What type of beer? Any. Fine. Yeah. Okay. I'll be right back. Mali, don't. Bishaan gahaadha naaf. Bishaan immoo guyyaa maraa dhugaatu wallaa bare. Uummata guyyaa tokkollee afaan hin qabdeen beektu? Takkayyuu. Jechuun laallumaaf illee maal akka inni ta'e hadhaa midhaasaa illee hin beektu jechuudha. Inumas godhees hin beeku hin godhus. Hi. What have been today? Ijoollee mateenna seenaaf biiftuu wajjin yaala tureeti. Arras seenaas biiftuu wajjin oolte? Ayyee haa ta'u gaa wal dubbannaa. Ayyee. Caala akkam? Nagu ittaamu. Jirta? Fayyaa. Akkam dalagaan? Dalagaan waan jedhu amma biizidha. Sa'aatiin kun dhuma ganna kanaa waan ta'eedhaafi Okay. extra time hojjenna. Baajinni waggaa kanaa hin cufama waan ta'eedhaaf. Kalee barree si bilbilee telefoona illee naan deebifne ta'anillee shakkeessanii tali hojiin kun itti baay'atinaa eetuma shakke. Waajjiran ture bilbila kee illee argeera. Deebiseen si bilbila jedheen illeetiin bahee. Dadhabeen dhufe. Akkam ree? Nagu. Jiruuf jireen? Waan jedhe. Maatiin biyyaa akkam quba qabdaa naga jiranii? Yaa haadha kiyyatti bilbileen tureen nagaa isheetii obboleessi kiyyaas olii hundumtuu nagaa isaaniiti. Gaarii. Si intala san waa'ee nama amantii ta'uu dhabuu keetti himteetta? Intala tan? Ayyaantu. Lakki abbootti namni maali? Maaliif seete durii rakkoon amma jiru kun abboolee keenya jiru abboolee keenya wajjin jiru ture. Abbooleen keenya hin qaban rakkoo amantii hin qabnu ture. Okay. Amma garuu wandumtu jijjiiramaa jira. Okay. So akka ilaalcha kiyyaatti atis of eeguu qabda. Eetan ayyaadha. Dhageettaa caala. Wanni akkanaa kuni akkuma gaafiitti illee ka'uu hin malle ture. Mucattiin tun yoo Oromoo taate, ani yoo Oromoo ta'e, anaafisii gidduu wanni aniifisiin akka waliin qunnamne nu godhaa jira hin jiru. Lachuu Oromoodha. Amantiin, naannummaan,
nu jidduu jiraatee anaaf isii adda gargar qooduu hin qabu. Yeroo ammaa kanatti wanna biyya keessa adeemaa jiru dhagaa jirtaami quba qabda garuu ijoolleen mirga ofii gaafatan mirga abbaa biyyummaa mirga dhalootaan argatan mirga sabummaa isaanii ijoolleen gaafatan tokko ta'anii kaabaa kibbaan bahaa dhihaan garaagarummaa tokko malee oromummaa isaaniitiin amantiin isaan hin qoonne naannummaan isaan hin qoonne tokko ta'aniiti yeroo falmataa jiran kanatti abbaa biyyummaa ta'uuf lafa kennan kennu jechuudhaan yeroo falmataa jiran kanatti nu as teennee waa'ee amantii nu jidduu jiru haasawuun kenna kuni dhugama siin jedhaa waan baay'ee nama gaddisiisaati. Wanni akkanaa kun ta'ullee hin qabu. Keessattuu namni biyya keenyaa akka biyya kana jiru kuni wanni akkanaa kanarraa uf qusatee waa'ee tokkummaa qofa leellisuu irra jiraata jedhee yaada gara kiyyaan. Ila mooti. Waa tokko wanni biyya jiru akkuma jiru jira. Biyya rakkoon hin jiru jechaan hin danda'amu. Maaliifan kana jedhee ani mucaan Oromoo tokko sabboonaan kan eenyummaa isaa beeku kan aadaa isaa beeku kutaa tokko ka'ee kutaa tokkottan intala takka fuudhaa hoon jedhee gaafiin dura ni gaafatamu mucaan kun amantiin isaa maalii lamman gosa kamii sadaffaan eessaa dhufe kan jedhu sun gaafiin uummata keenya keessa bakka ammaa jiru jira. Wannati jette waliin dhaabbachuun Oromummaa waliin dhufuun sun hundeensaa jabaa jabeechisuudha hundeessaa isan jabeessuudhaa fi rakkoolee kana hiikuun nurra jiraa ture dhugaa dubbachuuf. Haa ta'u malee riyaalitiin irra keessa jiru sanii miti. Siigalee waan hin jedhu jijjiiramuu qabna qabdee yaalla akka ilaalcha kiyyaati. Sirrii dhugaa jettee rakkoonni sunniin ni jiran ni turanillee. Hojiin keenya garuu wannaan warra hojjechuu qabnu rakkoolee sanniin hambisuudha. Keessattuu dhaloonni amma jiru kuni ilaalcha mataa yookaan ilaalcha abbootiif hawwatii keenyaa hordofuu osoo hin taane ilaalcha san garagalchinee tokkummaadhaan warri kanaan dura weeragamellee qabsoo irratti warri weeragamellee tokkummaa kanaaf weeragaman amantiin isaan qoodeetii miti. Naannummaan isaan qoodeetii miti. Kan Baale jiru, kan Boorana jiru, Wallagga dhaqeet, Harar keessa dhaqeet waliin falmataa ture. Amantii isaan qoodee amantii garaagaraa qabanii tokkummaa isaanii sun tokkummaa oromummaa saniif jedhaniiti wareegamaa turan. Ilaalcha sani kaadha uummata keenya keessatti gadi cimsuu qabna. Haa ta'u malee obboleessa koo addunyaan jijjiiramteerti. Ani waan sii ta'u natti hin fakkaatu. Chaansii kee qaba. Riskii fudhadhu siin jedha. Dhiifama si telefoona kana kaasuu dha. Baay'ee kaasa rakkoo. Halloo gammachuu. Naguma. Waan kalee siin jedhe san galmaan geesseetta. Akamayyan. Maaliif na barbaadde? Maali osuma bunallee ajanne gaafii na qabde. Lakki hatamtama waan jetteefi. Waa'ee amantii maali yaadda? Kun hundi amma waanuma waa'een isan hin dhugu jedheefi. Lakki saniif illee miti anumatu baruu waan barbaadeefi. Dhageessaa uummanni Oromoo wal qoqqooduu maqaa walitti baasuu dhaan beekama. Kuni ammoo
wanni ani itti amanu amantaa kooti malee keetis miti kan nama biraatis miti. Ifama guddaa si aarsuuf jedheeti miti ayyaan. Oromoon gufuu hedduu qaba. Amantaan ammoo isa tokko miti ta'uus hin qabu. Ani Oromoo ta'ee dhalachuu kootiif amantaa akkanaa qabaachuu kootiif ittiin boona. Isallee sirrii jettee dhuguma yeroo ammaa kanatti ummanni keenya yeroo ollaan biyya isaa irratti isa saamaa jirutti biyya isaa irraa fudhachuu fi isa dhiibaa jirutti amantaa fi naannummaan gargar nu baasuu hin qabu ture. Tokko ta'ee ummanni keenya diina kana ofirraa birmachuutu irraa mala. Mee maatiin kee maal nama amantaa biraa qabutti yoo heerumte maal ilaalchi isaanii? Maatiin koo yeroo hunda fedhiin isaanii akkuma saba Oromooti heerumu. Abbaan koo kan jedhani yeroo hunda dureessa saba biraarra hiyyeessa Oromootitti ijoolleen isaanii akka dabalaman fedha. Baay'isee abbaan kee baay'isee nama gaariidha. Baay'isee isaan jaaladhan nama akka isaanii jaaladhaan. Galatoomii kee hoo akkam? Maatiin keenya keessatti waa'ee amantaa haasaamee yeroo itti haasaame hin qabadhu. Garuu abbaan kiyya yeroo baay'ee ijoolleen isaa ka dhiiraallee dubartii saba isaanii saba Oromoo akka fuudhan ta dubartiinillee akka nama Oromootti heeruman fedhii akkasii akka qabu yeroo baay'ee isaa haasa'u dhaga'eera. Abbaan kees nama dansaa fakkaatan. Galatoomii. Mee bunumallee ajna cadhisee afaan si gosse jedhe. Lakki homaa rakkoon hin jiru. Garuu akka si baradhetti nama dansaa fakkaattaa onnee qulqulluu qabda fakkaattaa waa'ee kanaa bal'inaan hojii haasa'uu kennaaf hin jijjiiramin garuu. Sani homaa shakkii hin qabaatin Oromiyaa irraa ba'e malee yaadni kiyyaa fi ilaalchi kiyya marti Oromiyaa amma akkuma nama Oromiyaa jiruutti yaada. Ayyee. Maal jedhamee barbaada? Dhufee jira balbala koo jira kootti. Telefoona na cufee fakkaata gurgura. Sorry, don't see a jiru rini na kabe. Yeah, was I got the fashion. You got it, jirta. Okay, so I'm sick of it.
Hello? 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 Eenyunni? Oh, amma akkam jirta? Gaari. Akkam? Jirra gaari akkam jirtu? Sagaleen kee hin ciccita maal inni? Eenyu jettu? Guutamaa? Maal ta'e? Sagalee kee hin ciccita maal inni? Maal ta'e? Deebisee si bilbiluu? Kan naguma Kamata. fayyaa Jirta. irriiban na qabe yaa odoon seeku Waan rakkoon hin jiru. irriin na qabe odoon naappuman fudhadhee achumaan rafe ayyaantu lakki sitta hafuu jedheen ture odoonni kun sitta hafee gaarii ture maaliif ispeeshaalii wanni amantiidha walitti hidhate kun sitta hafuu dhiisi siin jedheen ture anuma siin jedhe wanni kun Hello? Hello ma? Maal jettee? Guutamaa maal ta'e jette? Hin ajjeesanii? Lakki akkas hin jedhi haa? Eenyu sitti hime? Akkam? Sakona nyata kubena wada jiruna wakata maluma malini malyakine lata dubino romoda kantabe furmata maluma malini malyakine lata dubino romoda kantabe furmata Sabako kesako nanyata gube onne kiyan anaka kamata malika malini akamin lata wayan saboromo kanabe fumata malika malini akamin lata wayan saboromo nabe furmata kannina fantoko dubbanno romonni hundifti warana meeshaayi latani malimi galatu qeyamaa keessanii akkam wala jeeftu ajajadinani kesatu kangube innina bochisu yamuti angafni kutusu ajesu abafati boyan imman firfirsa gafadu elmon ergatan barumsa kesatu kangube Bafati boyan emman firfirsa gafadu elmon ergatan barumsa midamun sabako kesako nanyata kube onne kiya anaka
falmata maliga malini akaminni lata wayan saba oromo kanda be furmata maliga malini akaminni lata wayan dachi oromo kanda be furmata Gobanaf hintolle orma ergamuni tutisa salbina sabafi ganuni isa sabakana melachu dinafi dini dina yomu metahawali fi dini dina yomu metahawali fi ibagabromani jirachu manna سينان سيادتا إبقى بروماني ويجراچو منا فالمكتي ودود سينان سيادتا ياكي روجبات نسيه أبان هكا ياكي روجبات نسيه أبان هكا أورومو جبات